Oduu nama gaddisiisuuni halkan edaa lammiilee Oromoo lubbuu nama 26 bakka tokkotti godina Shawaa Lixaa keessatti dhabne. Kan hedduu nama gaddisiisu Itoophiyaan irra lubbuu nama tokkoo dhabdee fi boottee nama miliyeenaanii awwaalcha isaatti irratti hirmaatanii lubbuu nama tokkootiif jecha boohaa jirti. Kan sidhibu Oromoon ammoo namni 26 nama tokkoo miti. Nama 26tu du'e gurra miidiyaa hawaasaan arganne. Gurra miidiyaa biyya keenyaan arganne. Lubbuun Oromoo hangas tokko keessattuu dubbiintu warra Abiyyi faarsuu wal qabatti na dhaggeeffadha. Warra halkanii guyyaa Abiyyi faarsu. Yaa Rabbii kiyya jijjiiramni Abiyyiin fide akka Afrikaattu waan biraati Itoophiyaa tana guutuu jijjiiraa jira isin jettan. Abiyyiin isin faarsaa ooltan sun nama nagaa lammii kennaa eegsisuu dadhabee mancaayyuu kayyoo lammii kenna ofii isaatiifuu ajjeesuun ala nagaa lammii kanaa eegsisuu nama dadhabe miskiina. Kan lammii kenna ofii isaatiifuu lafa isaatirraa buqqisee meeqaraatessaa jiru. Yaa sheekotii keessattuu. Yaa sheekotii. Wallaahi sheekotii jechuun zaalima jechuudha. Sheekotii hundaa miti. Sheekotii sooshaal miidiyaa kanarra baatee Abiyyi deeggartuun baana. Isin zaalima caale. Irra hedduun keessan dhayxanii harka salaamtaniiti harka kana ofirraa kutamoo nama kabajamaadhaan salaamte ittiin nyaatuun sitti ulfaate. Nama kabajamaa otoo hin taane namni ati salaamte nama dhiiga lammiilee Itoophiyaa dhiiga lammii Afrikaa harka isaa jiru. Nama harka dhiigaa salaamte nama kaaba Itoophiyaatti lammiilee Itoophiyaa dubartoota nama 100,000 ol. Wannaa godhe jecha kanatti fayyadamuu waan natti ulfaatuuf naaf hin hayyamamu waan ta'eef nama 100,000 ol waan inni godhe yaadadha. Ijoollee daa'imman kaaba Itoophiyaatti lammiilee Itoophiyaa waan isaan ta'an yaadadha. Nama 4 kiiloo taa'ee waraana sana ajaje otoo hin taane nama qaaman irratti hirmaatee waan sana miseensa waraana sanii ta'ee nama hojjeteedha. Namni ati arra harka isaa nama kabajamaadha harka isaa ati salaamtee galtee arra waan guddaa argadheedhaaf dhiifama naaf godha. Dhiiga lammiilee saniitti kan qoosaa jiru naaf fakkaata. Yaa Rabbi si danda'aadha. Yaa Rabbi biyya teenya keessatti dhiigni lammii kiyyaa haa kabajamu yaa Rabbi. Wallaahi laadiim hedduu tokko gara qalbiin naammaatee garaan naammaatee dhugaa Rabbii dubbachuuf taanan jechuudha. Lubbuu nama 26 dhabne sanbirattuu gurra miidiyaa kanaa dhabuu caalaa maaltu nama gaddisiisa jarana. Kan achi keessatti silaa jijjiiramni guddaan namni tokko fiduu qabu. Abiyyii kana jijjiirama addaa fide jedhee kan namni kenna guddaan kenna abbootiin amantaa kenna jajjabaan kenna gadi bahanii namicha lammii Itoophiyaa duguugaa jiru kan nagaa lammii kanaa eegsisuu dadhabe duguugaa jiru yoon isin hin jedhu jarana. Faannoon Oromiyaa keessa sochootu tun faannoon naannoo Amaaraa ni waaqatte miseensa kiyyaa mitii jette. Yoo xiqqaate faannoon tun abaaboo waboodhaan walirra dhukaasti mootummaadhaan walirra dhukaasti faannoo taaninuu walirra dhukaasti. Ofii isiitiif humna guddaa kan hin qabne mootummaan kun biyya tana keessaa dhahee baasuu kan danda'u garuu ofii isaatiifuu isatti ijaaratee jechi jedhu sun hin mirkaneessa bara Abiyyiitu ijaarate jechuu dandeetta. Sababa gahaa qabaa baraniin biyya kana keessaa baasuu kan danda'u faannoo san nama nagaa agasii eegsisuu hin barbaanne kan lammiilee keenya maqaa misoomaatiin lafarraa buqqisee mana gogaa jaaru kan lammiilee keenya lafarraa buqqisee laayitii dhaabu nama akkasiisan zaalima akkasiisan bira dhaabbattee harka kanaan salaame harka kana jarana wahii nyaadhamoo ifirraa kutamoo akka nama kabajamaa salaametti gurguddoonni keenya abbootiin amantaa keenya beektonni keenya jajjaboon keenya akkamitti garaas hin nyaanne lammiin Itoophiyaa otoo hanga barbaade duguugame kan sagalee hin qabne jarana. Lubbuu nama tokkootu arra lubbuu nama tokkoo nama miliyeenaan awwaalchaa fi bakka sani baamee miidiyaan Itoophiyaa guutuun wabeeffatee olii gadi afarsaa jira. Lubbuu Oromoo nama 26 bakka tokko dhabne namni waa'ee sanii dubbate jira jarana. Inni kun nama hin gaddisiisu. Mee yaada hangam ulfaata Rabbi sodaadhaa. Arra kan biyya bulchaa jiru mootummaadha. Mootummaan kun Oromoodha. Oromoo keessallee mootummaa Oromoo ilma abbaa gadaa isa jedhamee sanidha. Lubbuun Oromoo nama 26 bakka tokko dhabamte garuu namni jara saniif namni dubbatullee dhabame. Enumaatu amman tana warri isaan faarsu kun bara amma badan hin dubbatanii. Ustaaz Sa'ad irraa naa jalqabe kaleessa galgala viidiyoo tokko irra waraabee ture. Ustaaz Sa'ad otoo wanni kun Liibiyaa taate akka itti gabaastuun hin beeka. Otoo wanni kun Yaman taate akka itti gabaastuun hin beeka. Itoophiyaa keessatti namni miliyeenni tokko yoo du'e garuu dhimmi sun dhimma Abiyyi wal qabatu yoo ta'e abadan Abiyyi makan kee biraa filatta. Naamani Sheekaa Roobee illee biraa kaane amma gara kan kee deebina situ xiqqoo tokko kabaja qaba. Waa'ee Sheekaa Roobee haasa'uun nama na jibbisiise. Daa'ima waan ta'eef ijoollee waa'ee isaa haasa'uun hin barbaachisu. Dhugaa dubbanna taanan otoo namni miliyeenni tokko Itoophiyaa keessatti du'e dhimmi sun dhimma Abiyyi wal qabatu ta'e ati nama miliyoona saniif dubbatta otoo hin taane akkamitti Abiyyi irraa maksaa dubbiin tun akkamitti akka Abiyyi bira dabartu qofa hojjattan isin warri sheekotii keessattuu sheekotii keessallee sheekotiin baale warra faarsee bulaan baana sheekotiin baale namoota kakkabajamaa hedduu jira isin tuquu kiyyaa miti warra sooshaal miidiyaa irratti gabbahee Abiyyi faarsu kana baana warra Abiyyi jijjiirama Abiyyi fide mataa qabatee nutti himu kana baana jijjiirama nuti hin argin jijjiirama addaa kan baaleen argatte kasin himtan ka wanni sunuu kijibaa
Kawanni sunuu sheekotiin ni kijibdiyoon jedhe ammaal balleessee amma jarana. Misooma Itoophiyaa keessatti sheekotiin himtu agartanii beeytu isin. Eessa jira misoomni sun? Misooma kijibaatii bar. Misooma OBN'tii bar. Misooma qamadii kuntaala agasii ispoortii gooneetii bar. Kan addunyaan quba hin qabne. Kan addunyaan qamadii kuntaalli tokko alabba'uu miti alarraa galaa jira jedhanii bar. Misooma bobahaa biyyi keenya bobahaa oomishatteetii bar kan bara mallas keessa uumame. Kan bara mallasee hangam akka yaale namni kun hundinuu beeku. Misooma xiyyiitii miliyoona tokko xiyyiitii oomishatu biyyi teenya xiyyiitii oomishuu jalqabdeetii bar. Kan xiyyiitii sana baranni oomishame namni kamuu beeku bar. Oomisha ajandaa galaana diimaatii bar. Waan OBN'n odeessituudha wanni sheekotiin odeessitu waan lafarra hin jirre misooma lafarra hin jirre misooma kijibaa. Sheekotiin hin kijibdiyoon jedhe maal balleessan? Sheekotiin sooshaal miidiyaa baana. Kan isaan dubbataniif dhugaa ummata keenyaatiif miti. Otoo ummanni keenya lubbuun miliyoona tokko jarana riratti kunoo riraan gobban jala. Gobba aanaa gobbaate riraan gobba firoobenii lafa kiiloomeetira muraasa walirraa fagaattu. Kan namni hundinuu quba qabu. Rakkina riraa sana takkaa sheekiin tokko dubbatee sheekiin roobe. Abadan afaan isaa qaba. Godinaalee meeqaa naannolee meeqaa kan Oromiyaa irraa cittee naannoo Somaalii jala deebite kan ummanni keenya duguugamu kan ummanni keenya dhumu kan ummanni keenya kana ta'u takkaa dubbatanii beeku. Dhimmi sun dhimma biyyi isaaniitiin wal qabatu waan ta'eef afaan isaanii qaba. Wallaahi hin dubbatan. Wallaahi hin dubbatan. Na abaaraa afaan mimmeeffatullee meeqa jira seeta. Inni abaartaa miti mataa gaddeebii na abaare. Badii kan keessatti meeyaan yoo na abaartellee abaarsi qawweeteeti achi teettee dhukaaftee kan lafa na boostu faasee fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaa irratti wanni ati nagootu takkayyuu hin jiru. Isin zaalima. Sheekotii sooshaal miidiyaa isin zaalima caalu. Wallaahi isin zaalima. Kan armaa kaatee kun waa'ee ardii Eeshiyaa waa'ee Falastiinii fi wannaa odeessaa ooltu lammii biyya keenyaa kan du'u tokkocha sii dubbatu takkaa dhageenne. Lammii Itoophiyaa kan buqqa'u waa'ee isaa dubbatta gurra kan kee afaan kan kee rabbiin ni qaba. Kijibaadhaati. Waa'een Eeshiyaa dhimma mootummaa kanaatiin inni ilaallatu waan ta'eef waa'ee sanii hanga barbaadde tarsaa'aa oolta asirra baate meeqa keetu xiinxalaa waraana Iraan nuu ture. Garuu lammii keenya waa'ee isaa dubbatta abadan xiinxalaa biyya Iraan guddicha aktiivistii Iraan taatee turte. Aktiivistoota Awurooppaa fi Ameerikaa xiinxalaa guddaa Afrikaa taatee turte kan waa'ee jara sanii xiinxalu. Garuu waa dhimma uummata keenyaa abadan ni dubbatta abadan afaan kee rabbi qaba. Maaliif mootummaa kanaa wal qabata waan ta'eef teetiif jireenya dhabda. Ati kan jiraattuuf teetiif malee uummata keenyaaf miti. Kanaafu yoon si abaarellee mirga qaba. Yoon si arrabses mirga qaba. Kijibaadha atiitu kijibaadha. Mudawwara addeessitee yoo biyya keessa deemtu namuu nama qulqulluu si se'a. Kan ummataaf yaaddu si se'an. Irra hedduun keessan dhiifama namaaf galchaa. Miira keessan seene dhugaa rabbii wanni ummata keenyaa miira keessa nama seensisaa. Kan nama gaddisiisu lammii nama 26 bakka tokko dhabne nama tokkocha awwaalachuuf biyyi takka guutuun baatee nama tokko lubbuu nama tokko awwaaluudhaaf miliyoona ta'an achi wal gahanii inni kaan miidiyaan biyyattii guutuu waa'ee kanaa gabaasaa halkanuma edaa lubbuu nama 26 dhabne hanga ammaatti miidiyaa afaan miidiyaa biyya keenyaa rabbi isa qaba. Nama naarsu inni kun hundaafuu yoo inni dogoggore na of galchaadha. Rabbiin ni danda'a. Rabbiin ni danda'a balaa tana lammii keenya irraa dhaabu. Yaa Rabbi humnatee keessa jirti. Mootummaanis tanteeti yaa Rabbi. Ati mootii dachiif samiiti. Mootummaan nuti abdannu isa humna dhabee inni kaan jala warra jala yaa'ee faarsu malee ofii isaatiifuu nagaa biyya keenyaa eegsisuu dadhabe mancaayyuu kana. Yaa Rabbi mootummaan tanteeti duuti lammii keenyaa dhaabbachuu qabdi yaa Rabbi. Nagaan jiraachuu qabna yaa Rabbi biyya keenya irratti. Ati nagaa keenyaa eegi yaa Rabbi ani waan jedhuun qabu. Na of galchaa fayyaanaa ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi.